Dargaggoonni afran isin amma suuraa isaanii asirratti argaa jirtan kun warra kalee Wallagga Bahaa Aanaa Saasigaa keessatti waraana mootummaatiin rashanaman jechuudha. Akkamitti akka rashanamanii fi akkasumallee maqaan isaanii eenyu akka ta'e nu harka ga'ee jira. Hunda isaa'uu tokkoon isaa isinitti hima waan irraa hubadhe yaada kiyyallee irratti isiniif qooda. Dabalataan Jimma keessatti abbaa qabeenyaa Oromoo Habashaan achi keessa qubattee morma irraa muranii kan deeman argamaa jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee waardiyyoota isaa nama 3 waliin guyyaa kaleessa akka lubbuu isaanii balleessan ajjecha suukanneessa abbaa qabeenyaa Oromoo Jimma keessatti aanaa geeraa irratti raawwate kana wal qabatee barsiisaa amantii fi hayyuu Oromoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waan jedhe qaba isallee gurran isin buusa. Wal qabatee uummanni Jimma aanaa geeraa jechuudha akka ajaa'ibatti hiriira bahee balaaleffataa jira. Kaabineenni mootummaa ammallee uummata sossobuuf jedhanii waan adda addaa jedhaa jiru jechuudha. Kanarratti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad illee maal jedhee fi akkasumallee dargaggoota kaleessa Aanaa Saasigaa keessatti Wallagga Baatti dhuman kanarratti illee xiinxalaan siyaasaa yaada isaa waan kenneetu jira. Kanallee gurraanin isin gaha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kan kanuma hundarraa nama ajaa'ibu mucaan daa'imni isin amma suura irratti argitan kun shaneedha. Shanee keessaa karaa nagaatiin harka kennatee gale jedhanii jechuudha. Warri badhaadhinaa poostii godhaa ture akkasumallee miidiyaa wal jalaa fuudhaa jira jechuudha. Kanarratti illee xiinxalaa siyaasaa waan jedhe qaba jechuudha. Isallee gurran isin buusa. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatina. Jalqaba irratti dargaggoota kaleessa Wallagga Bahaa Aanaa Saasigaa keessatti waraana mootummaatiin rashanaman kanumaan eegalla jechuudha. Silaa kan Oromoo baruma baraan boo'icha maal goonare maal jennare yoo waaqnutti nurraa guute malee kan Oromoo kan aangoo qabatulleen dhiiguma Oromoo dhuguuf aangoo qabata. Kan aangoo irraa bulleen dhiiga Oromoo dhugeetuma quufee aangoo irraa bu'a jechuudha. Bara dhufaa darba gadaan dhufee darbu hundumtuu Oromoof boo'icha jechuudha. Maal goonare waaqni yoo nurraa guute qofa furmaanni. Hundaafuu daawwattoota keenya kabajamoo ijoolleen asirratti argitan kun guyyaa kaleessa wareegamanii jiru jechuudha. Maqaan isaanii tokkoon isiniin hin gaha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo maqaan isaanii Adam Addisuu jedhama tokkommoo Saamu'eel Bokoeraa jedhama akkasumallee Iyyaasuu Abbaataa jedhama tokko kan afuraffaa immoo Taamiraat Ayyaanaa jedhama jechuudha. Ijoolleen kun guyyaa kaleessaa jechuudha wareegamanii jiran jechuudha. Rasaasa diinaatiin ajjeefamanii jiranii akkasumallee gadda nutti dhagahame ibsatuu barbaanna obboleeyyan keenya kan nu bira rasaasni nyaate jechuudha. Akkasumallee hiriyoottan isaatii fi maatii ijoollee kana hundumaayyuu jajjabina isiniif hawwina asumaan gadda nutti dhagahame ibsachuu barbaanna jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gama biraatiin Jimma keessatti aanaa geeratti abbaa qabeenyaa Oromoo kan tahe Habashaan morma irraa muranii jechuudha. Yeroo isaan deemaniin argaa jira jechuudha. Nama akka hoolaatti gorraanii morma irraa muranii deemanii turan jechuudha. Warri seenaa abboota isaanii deebisuu barbaadu fi akkasumallee olaantummaa saba tokko leellisu haala kanaan galteen Jimma keessatti galtee maqaa Jimmaa balleessaa turte jechuudha. Eenyummaa isaaniitii fi eenyummaa abbaa isaanii hundaayyuu jechuudha agarsiisaa jiran jechuudha. Achirratti uummanni Jimmaa kaleessa aanaa geeraatti hiriira baanii balaaleffataa turan jechuudha. Sanii wal qabatee kadiironni mootummaa ammumallee jechuudha kan kallattii mataa irraa muranii Habashaan isaan duraan deemaa turte hawaasa sossobanii hawaasa gaddeebisuuf hawaasa maaliin nu jalaan bahin du'aa godhanii barinumaa dhugaa rabbii laalamee Oromoo kana laal gowwummaa isaanii diinni isaanii immoo mataa irraa muree deeman isaan immoo diinni isaanii nu jalaan bahin jedhanii du'aa itti godhan jechuudha. Nama mataa si muree teessee rabbi itti kadhatta jechuudha. Rabbiilleen kararraa goriina kadhadhuu siin jedhe jechuudha. Kararra ciistee daandii konkolaataan deemurra ciisanii konkolaataan nan dha'u rabbiitu na eega jechuun hin ta'u jechuudha. Rabbiin kan ija sii kenneef aqlii sii kenneef humna kasii kenneef harka kasii kenneef akka tiroorroon dhoowwattuuf akka afaanillee isaan waaqeffattuuf jechuudha. Ijallee akka balaan ofirraa argituuf sammuu yaaddee waan tokko akka ofirraa uggurtuuf jechuudha kan rabbi siif kenne. Kana hunda eega rabbi siif kenne maaf jala ciiftee duuta maaf jala ciiftee rabbi qofa jetta jechuudha. Kanaaf uummatni Jimmaa kaleessa haala sanii yeroo isaan banii balaaleffatan jechuudha. Kadiironni mootummaa sossobaa turan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo asirratti barsiisaa amantii fi akkasumallee hayyuu Oromoo bara kana yookaan gadaa kana keessa rabbi ummata Oromootiif fi ummata musliimalleetiif kenne Raayyaa Abbaa Maccaa asirratti illee yaada isaa bal'aa kennee jira. Akkasumallee
xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad illeen asirratti yaada isaa kennee jira jechuudha. Mee yaada Jawaar Muhammad asirratti kenne kana gabaabseen isinitti hima jechuudha. Ofiif qubachiisanii hidhachiisanii uummata ficcisiisanii waliin boohu laalamee jedhee eegale jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad jarri biltsiginnaa ajjecha suukanneessa godina Jimmaa aanaa geeratti abbaa qabeenya Zaakir Abbaa Olii fi kanneen biroo irratti raawwatame sana faannootti maxxansee harka dhiqatee keessaa bahuu barbaaddii shiftoota bosona cinanii galanii sana jalqabumaa'u maallaqa irraa nyaattee qubachiisee gocha shiftummaa isaanii irra libsatee bulchitoota aanaa sanitti bara lolaa Tigraay san ammoo achi waboo godinicha babal'ataa ture san ofirraa ittisuuf shiftoota kana daran hidhachiisanii ifatti waliin hojjechaa turan boodammoo jarana harka wal keessa kahatanii daldaltoota buchisiisanii maallaqa kafalchiisanii qooddachaa turan dhugaan jiru kanuma jedhee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad haala kanaan eera jechuudha. Akkuma beekamu Jimmaan keessa galtuu hedduutu jira jechuudha. Sabaasalamii hedduutu achi keessa jira jechuudha. Akkuma beekamu kana amma akka xiinxalaan siyaasaa jedhaa jirutti jechuudha. Faannootti dhoobanii fi harka dhiqatanii keessa bahuu barbaadanii jedhee asirratti dubbatee jira. Ana asirratti Jawaar Muhammad hanga tokko nan qeeqa jechuudha. Maaliif jennaani kun ifaan ifatti faannoo nuti warri faannoo tahee warri habashaa tahee wanni habashaa tahee guutumatti nuuf faannoodha jechuudha. Hundumtuu tokkuma jechuudha. Maaliif Jawaar Muhammad nan jaalladha nan kabaja nan qeeqa jechuudha. Asirratti kun ilaalcha dogongoraa jedhee fudhadhaan akka kiyyatti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf isaanuu waan gara Oromoo kanaan bade eenyutti maxxansan shanee mamaa jedhanii nuus kan itti kan amma fakkeenyaaf akka naannoo Amaaraa keessatti kan gara habashaa kanaan wanni xiqqishollee taatu isaan keessaa mul'ata faannoo matana jechuudha. Kanaafuu otoo isaanuu godhuu baatanii ergamtuma isaaniiti jechuudha. Mootummallee taanan jechuudha. Kan waan kana balleesse faannoo fi mootummaanis waluma keessa harka qaba waan ta'eef akkuma inni jedheeyyuu warra isaan kalee hidhachiisanii kan inni jedhee fi dhugaadha. Warri har'a Jimmaan keessa qubatee Jimma keessatti obboloota keenya morma muranii deemaa jiraniin kun jechuudha. Warruma kalee hidhachiisanii nyaachisanii obaasanii warri Jimmallee buna isaanii itti kenne ofirra teessisaa tureetu har'a haala kanaan addunyummaan isaanii deebitee mooxilaata itti bittee jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haala saniin yaada isaa goolabe jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad jechuudha. Kanarratti gaa raayyaa abbaa macallee waan jedhee gabaabseetiin isinitti hima jechuudha. Barsiisaa amantii fi hayyuu Oromoo kan ta'e jechuudha. Raayyaa abbaa macaa akkas jechuun ergaa isaa maxxanse jechuudha. Waa'ee du'a obboleessa keenya Zaakir kan aanaa geeraa keessatti Jimmaan keessatti raawwate kana wal qabsiise jechuudha. Warri hidhachuudhaaf mirga argatan uummata hidhannoo miti ulee gaarii hin qabne gatii kafalchiisaa jiru har'a hin jalqabne immoo beekaa jedha jechuudha. Asitti erga guddoo qaba jechuudha. Jechi raayyaa abbaa macaa kun bakka kanatti ergaa guddoo keessaa qaba nama beekuuf jechuudha. Har'a hin jalqabne beekaa immoo bakka jedhu kanatti laal ergaa guddoo keessaa qaba jechuudha. Daawwattoota kiyya akkasumas gaa itti fufee waanuma yeroo wayyaanee geeraa keessatti hojjetaa turan itti fufanii har'as Zaakiriin nama fakkeenya misoomaa ta'a jedhamee eegamaa jiru galaafachuu jira. Sadarkaa jarri jiru nutti akeeka jedhee mul'isee jira jechuudha. Rabbi rahmata si haa godhu jedhee goolabee jira jechuudha. Raayyaa abbaa macalleen jechuudha. Haala kanaan gaa namoonni gurguddaan gaa namoota hedduutu wal harkaa fuudhee waan kana dubbataa jira. Ani isaanuma lamaan kan akka fakkeenyatti isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hedduu nama gaddisiisaa. Uummanni Jimmaa dhugaa Rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Obboleessi keenya kuni nama dalagataa akkasumallee nama waa'ee siyaasaa keessaa qooda hin qabnedha. Wanni xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad barreessaniif akkasumallee
Ustaas Raayyaa Abbaa Macaa barreessanilleen waliin faalleessu jechuudha. Waanuma tokko yoo taate jechuma tokko lamaanii kan wal faalleessu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanuma wal qabatee gaa mucaan daa'imni isin amma suuraa irratti argitan kunilleen jechuudha waan nama dhibuu fi waan dubbatulleef nama saalfachiisu jechuudha. Peejii paartii badhaadhinaa godina saba Oromoo kan jedhu akkas jedhanii poostii godhan jechuudha mucaa kana jechuudha. Daandii nagaa injifataadha. Bulchiisa saba Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti kichuun ol guddattuun tunis har'a dammaqxee nagaan kunoo karaa nagaatiin harka kennatee waraana bilisummaa Oromoo keessaa gale jechuun maxxansan jechuudha. Waan hedduu nama qaanfachiisu daa'ima ol deemtu gana waggaa 10 iyyuu hin guunne tanaatu waraana bilisummaa Oromoo keessaa harka kennatee galee kunoo waboon akkanatti harka kennatee galaa jira karaa nagaatiin harka kennatee galaa jira jedhanii jechuudha. Haala kanaan poostii godhan jechuudha. Waan hedduu nama saalfachiisu bar dubbatullee fi dhugaa rabbii barakka itti dubbatantu nama dhibaa jechuudha. Waa'inni mootummaa tuni kun amma kan argisiisu mootummaan kun hangam takka warri mootummaa jala deemuleen hangam takka akka sadarkaan isaanii gadi bu'ee jiruu fi akkasumallee hangam takka biyyi tun haga isaan tuffattee fi hanga isaanilleen bakka ufumaaf tuffachiisan namatti mul'isa jechuudha. Bakka hangam takka akka gadi bu'anii jiranii kuni mootummaalleef tuffiidha. Dhugaa rabbii kijiba hangana ga'u kana ilmoo daa'ima tana akka waan isiin shanee keessaa harka kennattee yookaan waraana bilisummaa Oromoo keessaa harka kennattee galteetti poostii godhuuni hangam takka mootummaan kun akka kan gadi bu'ee jiru ragaa guddaadha jechuudha. Asirratti ammallee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammadillee ergaa isaa kennatee jira jechuudha. Asirratti ergaa tokko dabarsee jira maal jedhee jechuudha. Laalamee daa'ima kanaan waboo keessaa harka kennatee jedhanii gabaasanii hubadhaa daa'ima akkana tana shanee jedhanii rashanaa oolu mucaa kana baguma rabbi baase jedha jechuudha. Dhugaadha kuni waan dhugaati. Kaameeraa duubatti ilmoo ijoollee akkana meeqantam dhabne jechuudha. Ijoollee kikkichuu hedduu meeqantamtu jira jechuudha. Warreen kaameeraa nu hin qabin jechuudha. Kan kaameeraa duubatti rashananii ati shaneedha xiqqoma mataa magarsinaan uffata alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu kaayyannaan jechuudha. Shaneedha kun jedhaniitoo maatii isaa waliin kan rashanan haga hin qabu jechuudha. Kana rabbiitu birmatee fi baase malee jechuudha. So kanaafuu xiinxalaa siyaasaa baay'ee galatoome jennaanii daaddaa keenya osoo naman tuffatiin akkasumallee osoo namni kun ganda kana san hin jedhin jechuudha. Hunda saba isaa waan ta'e waan Oromoo ta'e hundaaf sagalee akkuma ta'ee jirutti itti fufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisaati. Dhugaa rabbi hedduu dubbiittillee waan namatti hin tolle mootummaan kun hangam takka akka inni hawaasa firrifannillee argaa jira jechuudha. Gaafa warra soddaarraa wanni takka waa ta'an yookaan gaafa achi xiqqoma rakkoo wayii uumamtee gadi banii miidiyaa qaban hundatti fayyadamanii jechuudha. Jedhanii bar Itoophiyaa tana alaabaa mara gadi buusanii dungoo dhaabaa oolan jechuudha. Guyyaa san jechuudha. Sigalee gaafa garuu hayyuun Oromoo beekaan Oromoo goonni Oromoo abbaan qabeenyaa Oromoo rakkoon irra geessu miidiyaa miti namni gurra itti deebisee jalaatuuf mil'atu hin jiru jechuudha. Of duuba deebi'ee kanaafuu Oromoon rabbuma qabdi silaa bara baraan boo'ichuma ta'ee wanni godhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Jimmaa tokko tahee waan kaabinoonni mootummaa itti himu dhaga'uu dhabee jechuudha. Tokko tahee tokkummaan falmatee waan kana balaaleffatuu qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu irra isiniif qopheessine kana fakkaata jechuudha. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti chaanaala keenya namoonni haaraa ta'an subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsuu hin dagatinaa.